gootonni hedduun jaalala biyyaa fi saba isaaniif jedhanii aarsaa gootummaa gurguddaa kaffalaniiru. Lubbuu isaanii qaalii biyyaa fi saba isaaniif aarsaa godhaniis bu'aa gurguddaa dhaloonni irraa baratu galmeessanii darbaniiru. Keessumaa bara loltoonni xaaliyaanii biyya kana dhufanii qabatan sana waggoota 5 guutuu taa'uu fi dhaabbii dhoowwatanii dhumarrattis xaaliyaanota ari'anii kan biyyaa baasan gootota qaqqaxalee ilmaan Oromooti. Isaan keessaa qophii keenya har'aa gola Oromiyaa kanaatiin kan ilaallu seenaa ilmaan Qanyaazmaach Bultoo Mootichaati. Ilmaan Bultoo Mootichaa godina Shawaa Lixaa Aanaa Meettaa Roobii fi naannoo sanatti seenaa gootummaa hojjetan qabannee isinii dhiyaanneerra. Ilmaan Bultoo Mootichaa keessaa seenaa gootummaa jabduu kan hojjetan Hundee Bultoo fi Shaalaqaa Garbii Bultoo kanneen jedhamanidha. Obbolaan lamaan kun lola xaaliyaanota irratti taasifame keessatti gootummaa guddaa haa qabaatan iyyuu malee obbolaan isaanii kanneen birootillee gumaacha guddaa akka qaban ni himama. Ilmaan Bultoo akkuma beekamu warra Bultoo Mootichaati obboleewwan illee hedduu qabu. Eenyu isaanii bal'aadha, iji isaanii bal'aadha. Ijoolleen waliin dhalatan nama hedduudha, dhiiras dubartis hedduu qabu. Isaan keessaa garuu Hundeedhaa fi Shaalaqaa Garbiidha namni jabduus hojjetee ture beekamtiis argate. Garuu baay'ee isaanii as keessatti immoo gumaacha qabu. Warri milkaa'ina isaanii saniif warri dubartootas Shaashii Bultoo haa jennu, Muluu Bultoo haa jennu, warri dhiiratis Irkoo Bultoo haa jennu baay'ee isaanii as keessatti wanni isaan wal deeggaranii to'ii biyya kana akka biyyaatti toggaasan akka naannootti toggansii jira. Isaan naannoo kana bal'inaan hoogganaa turanii. Gootonni ilmaan Bultoo Hundee fi Garbii Bultoo kan dhalatan abbaa isaanii obbo Bultoo Mootichaa fi haadha isaanii aadde Baqsaa Horaa Aanaa Meettaa Roobii Qacamaa iddoo jedhamutti dhalatan. Barri dhaloota isaaniis Hundeen bara 1903tti waggaa 10 booda immoo bara 1913tti Shaalaqaa Garbii Bultootu dhalate. Allaattiin raqa nyaattee jirmaan galagalchuu yaa Hundee ilma Bultoo faranjii morma kuttee dhiiga baandaa lolaaste gumaa sabaa deebistee ilma kanaaf dhalchatu jedhamee gooticha Hundee Bultoof weeddifameeraaf. Garbii abbaa gurree hiikkachiisaa surree Garbii obboleessa Hundee isa waliin diina muddee Garbii ija barbada faranjii mataa biichee haalolu Garbiin mataa jiksee jechuun Shaalaqaa Garbii Bultoofis weeddifameeraaf. Ilmaan Bultoo Mootichaa kunniin jabduu maal hojjetaniiti injifannoo diina isaanii irratti gonfatanii laata? Namoota seenaa isaanii qoratanii fi barreessan argannee gaafanneerra. Ilmaan Bultoo Mootichaa keessaa jalqaba qabsoo hadhaawaa kan xaaliyaanota irratti eegale Hundee Bultooti. Kunis abbaan isaanii Bultoo Mootichaa xaaliyaaniin gowwoomsitee ofitti waamtee hoolotatti waan fanniftee ajjeefteef gumaa abbaasaa deebisuu fi diina biyyarraa ari'uuf akka ta'etu himama. Haala kanaan fincilee bosona seenee gootummaan loluu eegale jedhan. Hundee Bultoo majammara isaa abbaa isaanii Shaalaqaa Bultoo hoolotatti waamanii isaan rashannaan bakka abbaan kiyya rashaname jedhee akkamitti abbaan kiyya rashaname jedhee kana mufannaa godhee cakkaatti galee. Hundeen baay'ee gootadha. Nama waan tokko uummata isaati jedhee too'ii duubatti hin deebine turanii waan jedhu kanatu maanguddoota san biraan kaa'atee ture. Keessumatti egaa beekamtiin isaan argatanillee yeroo itti xaaliyaaniin weerarte irratti. Yeroo sanitti weerara xaaliyaanii san uummata naannoo kanaa qindeessuudhaan warra immoo gootummaa qaban isaanii wal fakkaatan isaanii wal gitanillee qindeessuudhaan namoonni baay'een jiru. Namoota saffaana ta'anii too'ii Hundeen akka hoogganummaatiin waraana san yeroo duraa Garbitti odoo kenni fuuldura Garbiin daa'ima isaan booda waraana naannoo kana jiru san isaan san deebisuudhaaf eenyu haa hoogganu gaafa jedhamu booda Garbii haa kennan malee inni guddaan achi keessatti gahee taphachaa ture Hundeedha.
isa faana illee immoo jiru jira saggaa kan jiru baay'ee ashkara isaanii turanii nama baay'ee cimaa wayiiti baay'ee maqaan isaaniitii inni sun garuu lolaanii humna hol as keessatti waan baay'ee raawwachaati kan ture saggaadha. Hundeen immoo qindeessummaa isaatiin as naannoo qacamaa kanatti asuma naannoo shinoo kanatti as kumee irratti bakka adda addaatitti yeroo san faashistii wajjin wal qunnamaa turanii adda kana waggaa wal qunnamanii too'ii deeman yeroo baay'ee milkaa'inaanis hedduu isaanii fixanii too'ii galaa turanii asiillee naannoo dhokattuu jedhamu kana gara qacama iddoo jireenya isaanii qacama jedhama naannoo dirree fi qacamaa kun iddoo qe'ee isaaniiti isa duuba gara gadaan dhokattuu jedhu kun immoo lafa gammoojjii loltummaadhaa da'uudhaaf bakka mijataa ture lafti isaa istiraateejii isaa tooftaa loltummaatiif bakka fayyaduudha achi qabataniitu achi ol itti ba'anii gaafa isaa sun qophaa'an kun naanna'anii duuban as naannoo shinoo kanarratti shinooon as mishigii jira ture naannoo kanarrattis baay'eedha kan isaan irratti jara san lafarraa fixanii ture milkaa'ina argatanii. Gootichi hundee bultoo abbaasaa xaaliyaaniin fanniftee duraa ajjeefnaan lammiisaa birmannaa dhufaniin walitti qabee mari'achiisee meeshaa waraanaa fi rasaasa abbaansaa kana dura bitee kuusaa keessaa qabu raabsee fi ni lollaa jedhe. Uummannis gootummaadhaan diina biyyatti dhufe kana sagalee tokkoon ni lolla jedhe. Haala kanaanis qaafira odeeffannoo kennaniif bakka bakkatti ramadan. Sanaanis gaafa jalqabaa baandaa isaan duukaa turan otoo hin dabalatiin xaaliyaanota ja'a booji'ee hunda isaanii mormarraa muree dallaa qe'ee abbaasaatti fannise. Keessumatti iyyuu gaafa hundeen jalqaba irratti lola jalqabu naannoo qe'ee isaaniitti jalqaba. Tooftaa waraanaa erga baratee booda sarara lama hiriirsiisee gootota biyya isaa kaasee koottaa jedhee loon korma 99 qalee nyaachisee erga nyaachisee booda xaaliyaanii eege xaaliyaanii ja'a morma mure hundeen baagumar morma mure garuu akka aadaatti morma xaaliyaanii muruun safuudha ooda hariirraa kan ka'e hundeen morma xaaliyaanii ja'a muree qe'ee abbaasaatti maal godhe marsisiise awwan isaanii gadi baasatti koottaa laalaa ana abbaa koo nyaatti hundeen rafarrafaadha jechuudha rafarrafaa hundeedha guyyaa gaafa kumeedha guyyaa gaafa qaceedha qacamaa jechaadha kanaaf egaa xaaliyaanii jala dallaatti fannisiisee ilaalchise jechuudha. Irruma caalammoo hundeen kan ittiin beekame laga jiraasi qorichi gara gadiititti urgaa'aa jedhama ganda barattii fi aanaa kana kan addaan fuudhuudha addaan garra jira laga san irratti wal guuranii naannoo waxabajjii keessa yeroo isaan laga ce'uudha achitti lafa dheeraa deemaa turanii too'ii kun dhiqannaadhaaf maal meeshaa lafa naqanii odoo jiranuu warri odeeffannoo kennan immoo jiru bakka adda addaati irratti isaan odeeffannoo gaafa isaan kanaaf hundeefaaf warri odeeffannoo kennan baandaa miti jiru warri odeeffannoo kennanii qaafira warra eegan jedhameetu iddoo kaawwataniif asiin fincaa qorichaa jedhama naannoo kana hin jira ulaa bakka tokkoon darbu achiinis waldaa jedhama dakatti urgaa laga urgaa jedhama naannoo kanarra kaa'anii asiin laga roobii kana ulaa kanarra kaa'aniitu qaafiroonni kun hin eegu odeeffannoo kennuu fi dabarsuu namni san jidduutti fardaanillee halkan deddeebi'eetu waan raawwatu hin jira isa kana keessatti laga sanarratti bakka isaan walitti sassaabamanii jiranitti nama hedduu bakka sanitti warra wajjin waraana isaa inni hoogganeetu waraana san gaggeessaa faana achirratti laga sanarratti nama lakkoofni isaanii beekaman isaan achirratti fixan. Hundee bultoo Abbaa Gumar jedhamuun maqaa farda isaatiin waamama. Abbaan Gumar ajajaa waraana xaaliyaanii naannoo sanaa Bochee nama jedhamu yeroo tokko booji'ee morma irraa kutee dirree keessatti fannisee akka ilaalamu godhe. Kun xaaliyaanota sadarkaa oliitti dhaga'amee baay'ee isaan aarse. Gaafa guyyaa sadaffaa xaaliyaanonni xiyyaara waraanaa
12 ajajanii guyyaa tokko guutuu meettaa jalduu fi aanota naannoo sanaa reebaa oolan jedhama. Hundeen jalduu irratti xaaliyaanii sagal ergaa kukkutee ajjeese booda hoogganaa isaanii Boochee nama jedhamu mukatti fannise xiyyaarri 12 bar meettaa rukutaa ture. Sababa sanaan har'a burqaan xiyyaaraa jira. Burqaa xiyyaaraa jedhama. Burqaa xiyyaaraa. Kanaaf egaa har'as bifa kanaan seenaan hundee hin barreeffamne. Gootichi ilmi bultoo mootichaa kan naannoo meettaa roobii irratti ibidda diddaa koloneeffataa xaaliyaanotaa fi baandaa ishee irratti jalqaba bane hooggantoota loltoota xaaliyaanii biratti mata bowwoo ta'eera. Hulaa xaaliyaanonni irra deemu jedhamee shakkamu hundatti qaafira kan meeshaa utuu hin hidhatiin odeeffannoo sassaabuun dabarsanii fi itti gargaaramuun bakka bakkatti reeffa baandaa fi xaaliyaanii hedduu biyya itti hareera. Kaan immoo aariidhaan morma irraa ciree dallaatti fannisee akkas gooti ijoolleen meettaa jedhee itti naanna'ee garmaamee eenyummaa isaa fi eenyummaa Oromoo argisiiseera. Kanaaf dhagaa weedduun jalqaba kaafne quraan maagee nyaattee jirmaan galagalchuu yaa hundee ilma bultoo diina morma kuttee baandaa dhiiga lolaastee gumaa biyya kee baaftee ilma kanaaf dhalchatu jedhamee kan weeddifameef. Qabsaa'aan gaafa qabsoo hidhannoo akkasii sanuma ammoo biyya qaroome kan guddinaan biyya keenya caalu faana qabsoo hidhannootti seenu akka qabsoo keessatti wareegamuun jiru otuma beekuu ani du'ullee biyyi koo diina baargamaa dhufe kanarraa bilisa haa baatu jedheeti. Gootichi hundee bultoo otuu gootummaan xaaliyaanii fi baandaa ishee lolaa jiru bara 1931tti diina karaa dhiyaa dhufte meettaarraa ka'ee gara naannoo Abunaa Gindabaratitti loltoota 200 ol qabatee socho'e. Achittis rasaasa baandaan dhokatee qawwee Moskoobii jedhamuun Herer bakka jedhamutti akka rukutamee du'eetu himama. Odoon beekamne odoo lakkiyyaa fi eenyuun kun keenyaa miti amma haaf hin deemin asitti jedhanii beeksisni isaanii dhoowwaa jiranuu didanii deemanii duun isaanii dhufe bakka eenyu isaanii dhufe ajjeesaman jedhanii naannoo Gindabaratti irrattis ce'anii too gaafa naannoo sanatti lollee ta'ee too'ii nama biraa deeggaruudha wal waamu gaasanii akkamii odeeffannoo isaa qabutti wal waamu achitti illee walitti bu'isa sanirraa akka eenyu jedhanii waamanitti inni achitti kan isaan baddalaman lubbuu isaanii kan darbee naannoo Gindabaratti Herer jedhama naannoo sanatti lubbuu isaanii darbee garbii bultoo kanaan booda kan gara eenyutti dhufan. Amma hundeen kanuma keessatti illee abbaa isaanii kun kan isaanii du'an harka faashistiitti mootichi bultoo mootichaa. Odoon inni du'in dura abbaa isaanii kun hoolotatti waamamanii amma hundeen gaafa du'u garbiin kana keessatti waraana kana eenyu hoogganuu kan jedhu kun immoo warri dura hundee wajjin turasuun bal'inaan hin jiru. Namoonni Gooffaa Georgis eenyu namoonni jedhan jiru bal'inaan as keessatti warri isaan wal faana ta'anii too waraanaa turanii isaan sun immoo garbiinis yennoo san isaan faana daa'ima haa ta'u dargaggeessa haa ta'u malee kana faana ture inni waraana kana hoogganuu qabadhanii gara kanatti fidanii inni illee immoo du'iitii abbaa isaa sunis keessa jira kan obboleessaa kunis faana dhufe saniin boodallee kutannoo horratee gara waraana sana hoogganuutti illee inni gaafa namoonni naannoo kaawwatan saniinis gara kanatti galee. Erga hundee bultoo qabsoo irratti wareegamees akka ittaanu kanatti afooleffameeraaf. Biyyaa bahee jettee warab keessa baate makoodiini goofaree hundee bultoo Hereritti nyaatte maskoobiini qorqoorroo bareechanii qorqoorroo haaraa san bareechanii goofaree hundee bultoo Hereritti awwaaraan balleessanii jedhanii kaan ittiin boo'eeraa fi kaanis immoo weeddiseeraaf. Kitaaba obbo Fayisaa Fiixaa itti gaafatamaa waajjira aadaaf turizimii aanaa Meettaa Roobiirraa fudhanne. Haala kanaan egaa lola naannoo Meettaa fi olloota aanaa Meettaa Roobii keessatti ilmaan bultoo mootichaa fi qabsaa'ota kanneen biroo xaaliyaanota faana taasifameen gootichi ilmi bultoo hundeen wareegamnaan obboleessisaa garbii bultoo akka waraana sana hoogganuuf itti kennameera. Erga imaanaa obboleessasaa fi waadaa biyyaaf galee garbii bultoo jabduu maal hojjetee laata?
hundeen erga du'ee booda garbiin kan inni gara qabsoo galee fi maaliin inni abbaansaa fi hundeen loloota kana keessatti waan du'aniif aarii sanarraa ka'eet keessattuu gara kanaatti kan galuu danda'e kanarraa ka'eet. Kanaaf hundeen garbiin daa'imummaadhumarraa ka'ee nama xiqqaa ture. Xiqqaa kanaan keessattuu xaaliyaanota hojii lola guddaa taasisanii lola guddaa taasisan kana keessatti yaadannoo xaaliyaanii keessattuu nama Tiliinti Bocha jedhamu naannoo Dullaatitti yoon garbiidhaaf godhuu baadhe jedhee odoo dhaadachaa jiru garbiin dursee argamee namoota lola xaaliyaanii sana baay'ee waraana guddaa irratti banee ajjeesee kan namoota 9 booji'ee fudhatee galee gara naannoo Qacama jedhamutti naannoo dallaa isaanii keessatti namoota kana uummatatti agarsiisee kan ajjeesee tokkicha hambise tokko hambise sana maal godhe garbii bultoo nama akkanaati jedhiitoo dhaqii ergaa kana gara sanaatitti warra xaaliyaanii akkasii sanaatitti himii jedhee ergaa kana itti himsiisee warra eenyu jedhee bifa kana itti deemaa ture. Hundeen gaafa du'u garbiin kana keessatti waraana kana eenyuuf hoogganuu kan jedhu kun immoo warri dura hundee wajjin turasuun bal'inaan hin jiru. Namoonni Goffaa Geergii seenyii namoonni jedhan jiru bal'inaan as keessatti warri isaan wal faana ta'anii too waraanaa turanii isaan sun immoo garbiin sirnoo san isaan faana daa'ima haa ta'u dargaggeessa haa ta'u malee kana faana ture. Inni waraana kana hoogganuu qabadhanii gara kanatti fidanii inni illee immoo du'iitii abbaa isaa sunis keessa jira. Kan obboleessaa kunis faana dhufee saniin boodallee kutannoo horatee gara waraana sana hoogganuutti illee inni gaafa namoonni naannoo kaawwatan saniinis gara kanatti galee haati booda isas daa'ummaadhumaan fuusisanii iddoon kun mana barumsaa kanallee kan kennaniif haadha manaasaa Aadde Ababaa Balaachoo jedhamu isaan faanallee isaan akka dubartii ta'anii to'ii nama sirriitti garbii jajjabeessanii wal faana lola warra faashistii sanillee ofirraa faccisuudhaan baay'ee namoota gahee guddaa taphachaatii turanii wal faana. Booda sunis itti hammaanan garbiin asiillee jaarsi biyyaa akka harka kennatullee hin godhanii lakkeedhee inni naannoo Salaaleetitti fira naannoo saniis hin qabu. Naannoo sanitti illee jalaa baqatee booda hin deebi'e. Humna horate garbii bultoo wanni inni hojjechaa ture akka dura sinii kaase naannoo dhokattuu sanitti da'oo qabu gara gadii sanitti bu'anii to'ii booda warra xaaliyaanii baay'ee isaanii gaafa injifannoo irratti argatanii too fixan kaan isaanii garuu hin harkaan qabe. Nama naannoo lakkoofsi isaanii 10 ol darbu harkaan qabee gara gibbii isaanii jedhu Qacamatti ol fidee guyyaa tokkotti gara nama 9 nama 16 waan akkasii qabeet isaan keessaa lubbuudhaan kan isaanii fixee nama 9 garuu qabee fidee gibbiitti ani obboleessi baakiyyaa hakayyuun koo kan ta'e achitti jaan argeera warra inni qabee to'ii fideetoo achitti eenyu jedhe san namni nani hakayyuutti daahoola waajjira dhugoo jedhu namni sun jaan argeera. Ilmaan bultoo mootichaa diina irratti tarkaanfii kan fudhachaa turan qofaa isaanii miti. Ofii isaanii bakka hoogganummaa haa fudhataniyyuu malee obbolaan isaanii hedduutu qabsoo diina baargamaa dhufe faccisuu irratti hirmaate. Hundeedhaa garbiidha. Warri kun illees immoo irkoo bultootis akka inni ka'u ijoollee isaatillee ajjamaa irkoo namni jedhamamu booda dargiitu asitti qabanii fidanii kun urufa kanatti illee asitti awwaalanii boodaan xinnummaa keessa. Dhufnee ilaalleerra Raggaasaa bultoo namni jedhamu jira, Geetaachoo bultoo namni jedhamu jira. Isaan kun jabduu adda addaa warra hojjechaa turan isaan faana maqaa isaanii garuu hin ka'u. Amma garbiidhaa fi hundeedha nuti aan laallu irra caalayyuu immoo shaalaqaa garbiidhaa waan namoota asitti booji'eessan yeroo san masaraa mootummaatitti lagechaa Haayile Sillaaseedhaa amma jara san aan qabeetoo booji'eessan gaafa inni san achitti gabaasu achirraa illee ka'ee maragni shaalaqummaa kun illee akka kennameef achi naannoo sanitti illee gal jedhame
naannoo kanatti waan isaan hojjetan san irraa ka'anii maareen shaalaqummaa sunillee kennamee fi iddoo manaatiin illee manallee achitti akka galan naannoo Shogolee jedhamu fakkaata achitti akka galu taasifamee garbiin booda asii rukutamanii turanii gamas immoo ce'anii lakki waraana irratti hin duune dhukkubsatanii too'ii du'an jedhama qorichallee qoricha kennaniifiti qoricha obaasanii too'ii isa saniin dhibamanii manatti hafanii du'an waan jedhu kun hin ka'a. Gootonni ilmaan bultoo mootichaa haala kanaan obbolaa isaanii fi uummata biyyaa faana ta'uun diina baargamaa dhufee taa'uu fi dhaabbii dhoowwatanii turaniiru. Aanaa Meettaa Roobiitti kan diina biyyarraa lolaa ture gootota qofaa miti. Goototatti dabalee wanni biraas jiraa jedhu warri Meettaa. Kunis mukni diina fardaa yaabbatee lolaaf lammii keenya ajjeesuuf kaatu mormarraa akka kutedha kan dhageenye. Meettaani nama qofa otoo hin taane mukti isaallee seenaa qabachaadha. Arbanyaa Zigibaa jedhamee kan beekamu ganda Hulluqoo Birbisaa keessatti kan argamu yookaan gooticha Birbisaa jedhamee innillee toora kanarratti gahee guddaa waan taphatee jiruutiif Meettaan lafa isaas miti nama isaas miti mukti isaa iyyuu muka seenaa qabu. Birbirsi Irreessaan jedhan Zigibaan biyya isaanii keessatti isaan dhiisiti. Zigibaan sunillee eenyu guddaa godha. Muknillee jechaadha Xaaliyaanii. Xaaliyaanii biyya isaanii wararuudha. Biyya batalee keessatti addatti qacamni bultoo sun baay'ee eenyutti laalcha hamaa qaba. Maalumatti achi jira hin jedhu Xaaliyaaniin baay'ee biyya sana achi dhaquu san barbaada. Biyya kana keessatti odoo isaan isa dhaquudhaa gulufaa jiranuu Xaaliyaanii Zigibaan sunillee morma kutee ajjeese biyya isaanii keessatti. Biyya ana dhiisiti nama koo dhiisiti muktillee afaan lolaa jiru kana ani biyya koo gadhiisee biyya namaan dhaqu. Meettaa yoo finne waan sadii jenneerra. Meettaa lafan lole, meettaa mukan lole, meettaa gootatu lole. Meettaa kana sadaniin ibsuu dandeenya jechaadha. Lafti lolee eeyyee lafti keenya jechaadha. Filatamaadha. Filatamaadha. Godina sadii wal quunnamna nuti. Aanolee sadii. Salaalee wal quunnam, jalduu wal quunnam, gindibaratii wal quunnam, horroon illee wal quunnamna. Meettaa mandhee goototaa kan godhe maalinni biyya kana jechaadha. Haala teessuma lafaati. Meettaan Roobii biyya gootota hedduuti jedhama. Gootota hedduu kanneen keessaa seenaa ilmaan bultoo mootichaati kan hordofaa jirtan. Seenaa gootota kanaa keessaa hundee bultoo qabsoo loltoota Xaaliyaanii faana taasisaa tureen bara 1931tti akka wareegame shaalaqaa Garbii Bultoo garuu dhibamee erga manatti hafee booda bara 1941tti akka boqote ni himama. Gootota kanneeniif garuu mana barumsaa tokko qofatu akka yaadannootti shaalaqaa Garbii Bultoof ijaaramee magaalaa Shinoo keessa jira. Yaa ta'u Garbiin maatii horateedha. Maatii horatan kana keessatti daa'imman qabanii sababa kanarraa kan ka'e odoo daa'imman godhanne lubbuu isaanii darbeera. Egaa lubbuu isaanii darbee booda haati manaa isaanii Aadde Ababaa Balaachoo kan jedhamu naannoo amma jirru kanarratti lafa bal'aa kana lafa keessattuu magaalaa kana keessatti lafa bal'aa guddaadha kan isaan kennanii lafa kennanii mana barumsaa naannoo kanatti baname kan mana barumsaa hangafa aanaa kanaati bara 1962 ijaarsaa kan jalqabe 1964 hojii baruuf barsiisuu kana deemsee dirree kanarratti dhaloonni har'aa kunii fi dhaloonni kaleessa injiinar dooktora namoota beekamoo ta'anii dirree kanarratti jiran kan Oreetoo as keessaa baase kana lafa kana kan kennanii Aadde Ababaa Balaachooti. Sababni isaan kennaniifis Aadde Ababaa Balaachoo ilma irraan arganne Garbiirra. Garbiin ijoolleen qabu waan ta'eef amma ilman duune mana barumsaa kana haa dhaabatuuf kan hoggaa meeqa itti darbuu danda'u ilma kana jedhaniiti yeroo sanatti kennanii. Seenaa gootota Oromoo duraan akkasitti jaalala biyyaa fi saba isaaniif qabaniin haala kanaan qabsaa'anii biyyattii kana nurkaan gahanirraa maal barannaa maaltu nurraa eegama. Meettaan Roobii uummata bal'aadha. Jabduu qabdi. Gootummaadhaanis baay'ee beekamti. Gaafa kana keessatti jennu seenaa kana keessatti hedduu aseechee gaafa yoon kaasuu barbaadu kan akka Feteraarii Jiidhaa Tufaa, kan akka Qaanyaammaash Bultoo Mootichaa, kan akka Gooticha Hundee Bultoo, kan akka Shaalaqaa Garbii Bultoo, kan akka Saggaa Daalachaa, kan akka Jaal Dirribaa Didhaa, kan akka Jaal Laggasaa Wagii, kan akka Dargaggoo Qaxxalaa Dafarshaa fi kanneen kana qofaatu hin taane kan akka Jaal Ajjamaa Raggaasaa fi kanneen biroo hedduu isaanii warattee jirti. Haa ta'uutii nutis har'a qeerroo qarreen yeroo ammaa kun jirru isaan sun meeshaa waraanaa duriitti gargaaramuun
asii farda isaanii fe'achuudhaan eeboof gaachanaatiin Adwaa irratti injifannoo guddaa galmeessuun Xaaliyaanii wajjin walolaniitti injifannoo guddaa galmeessuun isaan kana gaafa ta'u nuti immoo har'a dhaloonni qubee kun qalama keenya qabannee warra jijjiirama guddaa finnee ijoollee abbaa gadaatti jennee warra jiru waan ta'eef seenaan darbaan sun har'a nuti maal goone gadaa sanallee lafa qabsiifne nuti gaafa jennu dur mootummoonni darban dur warra meeshaatti amananidha. Nuti garuu qeerroof qarreen har'aa kun warra qalama qofaatti amannu taane caallee argamne har'a kun akkasitti biyya keenya bilisa baasne guutummaa guutuutti ta'uu baatuyyuu caafii har'a qabsoodhaan argamne kana keessa waan jiruutiif wanta inni dhaamuu barbaadu kanneen kaleessa dhiiga isaanii nuuf cabsanii lubbuu isaanii nuuf wareeganii bifa sana qabsoo gita hadhaawaa gaggeessaa turan sun har'a qeerroof qarreen ammaa kun immoo bifa tasgabbaa ta'een hayyuulee adda addaa keenya dhaggeeffannee xiinxalaa siyaasaa hedduu qabna waan ta'eef toora sanaan bifa qabsoo yookaan mirga keenya sanitti kabachiifachuu dandeenyu sana akka goonuutii fi bu'uura guddaa nuu buusanii jiru jechuu dandeenya. Gootota aanaa meettaa roobiif akka waliigalaattis haa ta'u akka dhuunfaa isaaniitti tarii yaadannoodhuma seenaa isaanii ibsu kan ittiin yaadatamuuf maaltu yaadamee laata? Kanaaf gootota baay'eedha kan jiru meettaa roobii keessatti kan hin mul'anne kan inni ammarree reefu aadaa fi turizimii irratti hojjechaa jiru baay'een kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf nuti gootota kana seenaa isaanii qorannee karaa aadaa fi turizimiitiin qoratamee seenaa isaanii ifatti akka bahu uummata Oromootti akka bahu karaa adda addaatiin kallattii kenninee hojiin kun hojjetamaa kan jiranii fi seenaa isaanii qoratamee bahaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Aanaa meettaa roobitti seenaa goototaa kana seenaa isaanii egaa qoranneen boodatti siidaa ijaaruudhaaf haalli itti deemaa turre kan jiru ta'uu isaati. Siidaa kana ijaaruudhaaf galiin irree haala walitti qabamuu danda'uun karaa aadaa fi turizimiitiin sochii adda addaa gochaa kan jiran ta'uu isaati. Sochii kana nurree akka bulchaatti gargaarree qaama waliin mari'achuu dandeenyu wajjin mari'annee maal gochuu qabne waan jennu sun gara fuulduraatti kan itti deemnu ta'a jechuudha. Gootota hedduu jira jechuudha. Seenaa guddaa qabdi meettaa roobii gootota hedduu kan biqilchite ta'uu isheeti jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya qophiin keenya gola Oromiyaa har'aaf isinii qopheessine kanuma. Yeroo biraa seenaa gootota kanneen biroo kan aanaan kun qabdu qabannee dhiyaanna. Gorsa ogeessota fayyaa hojiirra oolchuudhaan vaayirasii koronaarraa of baraaraa horaa bulaa.